bukkee yookiin cinaa dhaabbachuu qabna. Kanaaf yaada isinitti dheeressu Oromoon tokkummaasaa jabeessu waliin dhaabbachuu qaba jedha. Dubbii dabre dhimma Nasrii irraa baay'ee haasa'uun barbaadu waan dabre waan ta'eef itti dhiiseera. Tarte gundoodha taafte guddoodha Oromoon waa badhaa waa baay'ee deemsa baay'ee nu eeggata mashaakila kana caale hedduutu of duras nu eeggata waan ta'eef bifuma kana wajjin jiraanna harree miti garuu mammaaksaaf jedha harreen dhiittee ilkaa walirraa hin cabsu jedhanii kan Arsiis kan Wallaggaas kan Baaleef kan Jimma kan bakka hundaatu nuti ilmaan abbaa tokko waan taaneef yoo waliin illee keessumaa garamatti afoonaa illaa waliin jennee wajjin deemuu qabna jedha. Jazaakum Allahu khairan galatooma Oromoo jalataasuun tokkummaa kenna jabeessu salaam. Yo carraan hagen teknisnya tekan dubbadde buuna majala namoota hin dubbanne jira buudhaaf jarjaraa jiraat of course ati waan asirraa qabdu hangas mara miti warra dhimma kiyyaatti wal qabatudha waan ta'eedhaa fi wanti jettu yoo jiraate jedhe namootni kaan ittiin kidhiifama nuuf haa godhanii gabaabsiitti ta'eekuma tokko lama keessatti nuuf goolab inshaAllah. Galatooma namoota hedduun bituu na afoo jirallee namoota akkasuma beekamtoota as keessa jira. Galatooma hundi keessan waan kanarratti yeroo hedduu namoonni akka itti ilaalu yaada garagaraa ilaala. Namni waa arrabsu kunis namni amma fakkeenyaaf nama waa arrabsu keessaa isa tokko nama bu'uuraallee isa tokkodha. Garuu namni dogongora isaa beekee dogongora kaafatee namnummaan kamiyyuu dogongora isaa kaafatee laalee dogongora sanirraa deebi'uun beekumsa caalu akkaan beekutti. Inni lammaffaa wannan jechuu barbaadu namni keenya aadaa wanni godhanne anumarraa kaase aadaa wanni godhanne nama keenya gadi qool tattaafate gadi qool ka'u gad jeesuu gad cabsuu barbaanna si galee yaada nama osoo ana qofa hin ta'in namnummaan keenya akka qabu sammuun ilmaan Oromummaa yookaan takkaa kanarratti wanni argaa jirru nama xiqqoo nama san dura jiru sakaalanii hambisuu nama xiqqoo wayyaa qabu sana arrabsanii xiqqeessanii seenaa inni hin qabneen balleessuu waan akkasiitu jira. Inni lammaffaa immoo ijoollee asirra jiran yookaan namoota gurguddaa asirra jiran namoota asirra beekamtii qaban hedduu sappoortii godhuun jaalan hedduu yookaan wal harkisuun jaalannu amma akka kamittiyyuu isintu nu dura jira sooshaal miidiyaa kanallee isinirraan dhufne waa hunda akkasuma gizee isin nu jala qabdanii fakkeenyaaf amma isin warroonni asirraa beekamtii qabdan waan isin qabatanii nutti gad dhuftan yoo nu isin jala teennee isin dhageeffanne yoo nu isin jala teennee waan tokko gargaarsa isin nu gadhatuu dhuftanii haa ta'u waan tokko sun isin nu gadi fidda yoo nu isin jala fokkos hin goone eenyutti himtan sila gaafii kiyyaadha eenyutti himtan maaliif yoo nu isin jala teennee isinii kabajne jennee isin jala teennee isin dhageeffatin nama itti himtan isin qabdanii nama rakkoo sanii itti ibsitanii waliin furattanii isin qabdan waan ta'eef garuu akkasuma nullee laaltanii nullee akkasitti isin laallee akka nu isin kabajnutti namuu wal kabajne wajji deemuun baay'ee barbaachisa. Ilma namaa wanni irraa barbaachisu kabajaadha. Akhlaaqa isaati, haasaa isaati, beekumsa isaa laalta ilma namaa kana. Fakkeenyaaf namni tokko naa gadi yoo ta'e umriidhaan naa gadi yoo ta'e beekumsa isaa laaluu qaba malee umriin naa gadii isaa laaluu hin qabu. Sigale dandeettii inni qabu sanaan madaalee bakka kennuufii qaba. Naa ol yoo dabre lakki namni kun naa gadi anatu isaa ol jiraani wallaalaan kuni nama saniinuuf qixxeessuu hin barbaaduuf nama beekamtii qabu jala yaana nama beekumsa qabus wanni gizee hedduutti duulaniif keenya Oromoo wanni beeku nama xiqqoo beekumsa qabu nama dandeettii qabu arrabsuudhaan sadarkaa cabsine waan ta'eef kana haalaan lannu isiniin jechuu barbaada anumarraayyuu kaasee galatoomaa isiniin jaraa fixadhee taraa namni yaada qabdanitti fufa. Ayyee galatoomee farsa. Dabareen akkan yaadutti kan Oromummaa officiality itti fufi Oromummaa. Okay. Dabareen nagahuu isaatiitti gammadeera ulfaadha. Akkuma amma jedhamaa ture ani yaadota amma kan hundayyuu nan fudhadha. Kanan dhaggeeffachaa ture. Qabxiilee lama sadeen tokko dubbachuuf hin deddeebi'ee lakkoofsa tokko barreesseellee na galchisiin jedhee duraan dursee dhugaa dubbachuudhaaf ani erga gara miidiyaa kanaatti dhufellee yeroo dheeraa hin fudhanne gara feesbuukiitiin namoota nani hordofuu fi yeroo hundayyuu kireediitii isin ilaadhu Muhammad akkasuma Abdii Geetaachoo Nasrii nama osoo inni fooloo na hin deebisin ani beeku galatoomallee kabajaa fi galata isin galcheetiin jalqabuu barbaada achi booddee ani nama biyya jiru barsiisaadha yeroo baay'ee namoota baay'ee wajjin dubbataa turre hardhallee live irlee irra dubbachuu turre dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa namaa dubbachuun yeroo tokko Oromoon kuni abaarsa qaba sitti fakkaata nama tola oolu nama qabbana nama
saba kanaafi waan gaarii hojjetu irratti uleen heddummaatti. Maaliif jennaani dhiibnee ani ergan dhufee waggaa hin geenne miidiyaa tiktaak jedhamu kan ergan fayyadamuu eegalee guyyaa tokkollee gad ba'ee mucaan kun dhimma gandummaallee waan nama miidhullee dubbatee hin beeku. Kaleessa yeroon kana arge garuu waggoota 3 darbillee waan gaggeeffamaa ture waan hundi keenyaayyuu quba qabna. Namni obsa fixata ani nan galateeffadha ammallee obsisaa Nasrii dhugaa dubbachuudhaaf thank you jechuun barbaada. Akka nama tokkootitti jechuudha irra deebi'ee waan darbe kaasuuf osoo hin taane Nasriin nama galateeffatamuu qabu. Sababni isaa mana isaatitti ustaazotatu jira, mana isaatitti nama rakkatetu gargaarama malee viidiyoon hojjetu keessatti illee waan gandaalleen lagaalleen nama qoodu arginee hin beeknu. Miidiyaa kana immoo gubbaarra jirra. Wanni amma ta'aa jiru rakkoon deemaa jiru namoota kabaja gurguddaa qaban an akkuman amma isinitti hime Nasrii wajjin waliin beeknu. Fooloo naaf hin deebisne. Akkuma Muhammad, akkuma Abdii namoota nani faala godhee kontentii isaanii laalu ergaa gaggaarii isaanii irraa dhaggeeffadhurraa jechuudha. With this all kana hunda wajjini gaa waggoota 3 darbe kana dhimma miidiyaa kanarra deddeema dhimmi kuni namni immoo dhugaa dubbachuudhaaf an arsii akka arsoomatti nama aare tokkorraa yaan Nasrii caalaa. Maaliif jennaan Nasrii arrabsuu odoo qaban ibidda nama jalatti arrabsuuni ibidda nama jalatti dhaanuun niitii nama jalatti dhaanuun hin jirtu hin taatu. Dhugaa miti kun hin danda'amu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi utubaan haga dhiiban qaba haga dhiisan qabaa jedhe. Nuti ol baanee akka sabaatitti dhimma barnootaa dhimma hubannoo waliigala miidiyaa kanaa yoo nuti dubbanne jibbaa waraanaa labsitu jedhanii keessaa maqaa waraana kanaatiin nu sodaachisu. Wanni amma Nasrii irratti ta'e kun feesarra bu'e malee jala kanaa wanni gaggeeffamu hedduutu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waraana nuti gandaggalchaa hin jirru. Qabsoo bilisummaa Oromoo nuti gandaggalchaa hin jirru. Oromummaa waliin qabna. Dhugaa dubbachuuf Oromummaan namni hunduu tokkollee eenyurra Oromummaa hin qabu. Ilmaan abbaa tokkootiin Oromoon nama dhiiga. Ideolojii siyaasatiin yookaan ideolojii eda'amuutiin eda'amnee ideolojii hir'achuutiin walirraa hir'achuu hin dandeenyu anii fi Muhammad. Akkuma kana egaa Arsiin soddaa akkaan kabaja. Akka mootiitiin ilaalan warra soddaa. Haadha manaa ofiitii immoo kabajaa guddaa qaba. Balleessitu ofii dhaanata malee namni haadha manaa nama jalatti hin dhaanu. Hamtullee hin jedhuun. Iccitiisillee irraa kaasee hin baasu. Duudhaa safuu wanni jedhamu kun kana of keessaa qabata. Soddummaa of keessaa qaba. Soddaan sodaadha jedhan. Egaa xaafii tajii dedhaqqabanii hafte ol qabanii jedhan. Mammaaksota hedduun ibsaa turanii kan darbe irra deebi'ee kaasuu fi mitanii Nasrii ammallee irra deebi'ee galateeffachuun barbaada. Obsikee dhagaa affeelaa ammallee kana caalaa cimtee saba kee uummata kee akka uummataatitti Wallagga haa ta'u Oromoon horteen Oromoo shananu Maccaaf Tuulam ituuf humbannaan sikkoof mand obboleewwan keeti ka abbaa keetiin hiriyaa abbaa keeti warri Maccaa haadhonni kee hundi isaanuu soddaatiiwwan keeti kabajaa akkuma duraan kabajuu turtetti sabaaf hojjechuu akkuma duraan hojjechuu turtetti itti fufii siin jedha. Qabxii amma Muhammad kaaseerraa gara dhumaatti dubbachuun fedha maal gochuu qabna inni jedhee dhugaa dubbachuudhaaf obboleessi Hasan sirriitti kaasee taargaa maxxanfannee deemnu asirratti maxxanfannee deemnu kana odoon taane we have to be networked. Aanaan dhaladhee guddadhee Oromiyaa keessatti ladies and gentlemen hundi keessanuu parsantii 48 saba Amaaraatu jiraata. Arba guugutti dhaladhee Arsii. Afaan Oromoo beeku. Loqoda Arsii dubbatu. Jara kanniintu suuraa Jawaarin yookaan suuraa Jeneraal yookaan suuraa Leenjisoo Diigaa kaayatee gad ba'ee jara kana qeeqa. Nuti garuu wal beekna. Mucaa qeeqiyyatti dhalate tokko osoo dura wal quba qabaanne keessaa wal beekne eenyummaa walii nuti dhimma kanarratti yoo wal gargaarre ani by the way dhimma kanarratti hojjechuu eegallee jira haga danda'ame. Network taane gruupii keessatti wal beeknu namoota miidiyaa kanarra jiran hidhamiinsa qabaachuu qabna. Kun gandummaa miti.
sodaa tokkummaa Oromoo hin ta'u. Okay? Ani lixa Oromiyaa, giddugala Oromiyaa, baha Oromiyaa, iddoo hunda Oromiyaa keessa ani biyya kana keessa kanan jiraadha. Amma Oromiyaan alan jiraachuudha. I'm serving Ethiopian University. Maaliif lammii biyya kanaa University Ethiopiyaa keessa jiruun tajaajilaa jira. Akka sabaatitti, akka biyyaatitti wanni waliin gochuu qabnu, wanni waliin jechuu qabnu, wal quba qabaachuu qabnu. Ilmaan sikkoo mandoo baale diidaa gadabitti booroo fi ba'eellee sirnallee waliin qaba. Tanaaf Nasrii wajjin akkuma nama isiniin jedhe fooloon adeemsee hin beeku mucaa kana qaamaa waliin beeknu garuu waan abbaan kiyya jedhuun beeka. Haati warraa ta gosaati soddaati. Nama jalatti hin dhaanan haadha warraa namaa kabajaa qabdi jechuu. Barabaree yeroo heddummaa mucaan kun obsaa ture obsa daangaa dabarsanii nama obsa qaburratti heddummachuun nama waan gaarii sii hojjete. Suuraan gadi garagalu kan namoota waan gaarii hojjetaniiti jira. Suuraa abbaa jifaartu gadi garagala, suuraa jawaartu gadi garagala. Suuraa gantoota, suuraa warra nama kana miidhee yoo gadi garagalu hin argitu. Abaarsa qabdaa inni isin jedha. Nama kaleessa guyyaa tokko dhagaa saba kanaaf darbatellee rakkataa tokko rakkoo baasellee sila galata isaatii fi badiinsaa wal bira qabde yoo badiinsaa caale loltaan yoo galanni isaa caale immoo galata isaallee galateeffattee dabartaa jechuudha. Akka furmaataatitti neetworkii ta'uu qabna. Ijoolleen magaalaa Jimmaa keessa jiran miidiyaa kana gubbaa irratti Jimmaa godina aanaa gandasaa gosasaa lakkaate abba torbaatamatti gosasaatti galfata. Oromoon hundu baale diidaa gadabitti shanan sikkootiif torban mandootitti eenyu akka ta'e arsii ofiin jedhee nama xiqqeessu yoo xiqqeesse ani yeroo baay'ee jechoota jawaariin fayyadama. Sababni isaa very meaningful. Maaliif jedhaa gandummaa balleessuuf gandee ganda keetii hidhadhu jedha. Namni ani kabaju, namni na kabaju waan ani hojjetaa jiru yoo ka saba diigu ta'e, yoo ka abbaa koo xiqqeessu ta'e, yoo boru ilmoo koo akka isin natti saalfattu, akka isin natti qaanfattu godha ta'e. Namni na beeku barataan ani barsiise yoo natti saalfata ta'e, okay? Na dhoorgaa jechuudha Maamadi yoo wal barreessiritti wal beekne. Kanaaf neetworkii taanee wal beeknee wal eegnee jennaan namoota kanniin haga danda'ame tokkoon maaneej gochuu waan dandeenyu natti fakkaata. Maaliif jennaan Oromoo jibbuun jiru waan Jimma keessa jiraadheen beeka wiikanda achitti dabarsa kibba lixa biyyaatiin jira. Haromayaa Yuunivarsiitiitti digirii jalqabaa baradhee Hawaasatti baradhee lammiin Itoophiyaa keessa jiru kan namummaa namaa jibbu hin jiru. Jibba akka sabaatitti namni sirraa qabu saba tokko by the way. I believe dhugaa dubbachuudhaaf akka Oromootitti Oromoo ta'uu keetiin kasi jibbu. Kanaachi sabaaf sablammii Itoophiyaa kana keessa waggaa 7 tajaajilaa jira kibba lixa biyyaa keessa. Sin jibbu Oromoon Itoophiyaa keessa uummanni jiru namummaa keessin jibbu. Sabanni kanu jibbaa jiru kun immoo biyya keenya hundi keenya yoo aanaa keenya gallee qe'ee keenya gallee gaafa huban diinatu nu keessa jira kanniin tuqotee walitti nu laaqee wal nu nyaachisee gidduu keenya waa nyaachaa jira. Let us wake up. Ideology immoo miidiyaa akkaataa fayyadamnu haa barannu. Beekamaa fi beekumsa qabaachuuf beekamaa ta'uun garaagarummaa guddaa qabaata. Ideology siyaasatiin namni wal jibbuu hin qabaatu. An waa'ee arsooma yoo dubbadhe sodaa Oromummaa ta'uu hin qabaatu. Mucaan Jimmaa ijoollee Jimmaa wajjin neetworkii yoo ta'e rakkoo hawaasa naannoo sanaa furuuf yoo qindaa'e rakkoo sodaa Oromummaatii miti kun. Waraana bilisummaa Oromoo deeggaru yoo baate paartii badhaadhinaa deeggaree yookaan ofeekoo deeggaree yookaan paartii siyaasaa keessa jiru expert yoo jedhe namni tokko sodaa qabsoo bilisummaa Oromootii miti. Garaagarummaa jidduu jiru difference keenya walii fudhachuu danda'uu qaban. We have difference. Sadarkaan barnoota keenya garagara, hundeen dhaloota keenya garagara, environmentiin ittiin guddanne garaagarummaa qaba. Some of individuals namoonni ammas keessa jiran 1,100 they are living in comfort zone. Namoota United States of America keessa jirantu jira. Ardii Awurooppaa keessa ka jirantu jira. Akkuma kiyya immoo mana ofii keessa televezyiinii takka wajjin ka jirantu jira. Garaagarummaan sirrii ta'uu accept goonee ilaalcha walii kabanyee wal to'annee namummaa keenya mirkaneeffanne dhiibbaa fi miidhaa akka sabaatitti nu cabsuuf nurratti taasifamu waanuma fedhellee yoo ta'e diinaaf wal dabarsuu irraa of yoo qutanne.
barsiisaa dhugaatatti nuuf jiraatu dhugaa rabbii baay'ee tokko naa tajaajila galatoon hedduu. Muhammad hundi keessanuu galatooma yoo faaloo naa deebistanis fooloo taasiseera galatooma ta'e kiyyuu isin dheeressee jira barsiisaa waan ta'eef baay'ee haasa'uu hin danda'a ka dhiifama naa godhaa hundi keessanuu galatooma. Haasa'uu qofa osoo hin taane haasaa dhama qabu beektee haasaa hayyuu keessaa ba'us keessaa arganne hedduu nuuf galatoon dhuunfaadha. Gorsa ajaa'ibaa ta'e dhuunfaadha. Daqiiqaa takka naa kan inni ammoo nama biraatti carraa qaba. Abdii Geetaachoo sun barsiisaa jiru dursa ture dhugaa rabbii hacuuceen jira mirga isaa jechuudha beektee. Okay, abdii. Natti mufachuu hin hafu yoo jarjaruu baate tarii yoo dhimma amma dubbatan irraa wal qabatu yoo kan ta'u ta'e hin dubbata yookaan immoo naa hojjeta seeqii. Deemuma amma dubbatan irratti gabaa abduu wayii sakandii muraasa wanta hin jedhu sakandii 15 fayyadamee goolabaa. Jedhi. Wanti kaleessa anallee dhugaa dubbatuuf guddaan anayyuu garaa kiyya nama deessee sadarkaa sanaan nagahee keessaa tokko osoo namni wallaggaa ta'e tokko yookiin namoonnummaan miidiyaa kanarra an beeku tokko iyyuu gadi bahanii namoonnummaan muraasni yoo anayyuu qabatuu dadhaban nama ofii qabatuu hin dadhaban. Namoota kanniiniin mucaa kana karaa malitti itti dhufaa jirtanii adeemsi isin deemaa jirtan kun sirrii miti dhiisaa osoo jedhanii jiraatanii an isaan sanatti ilaalee obsaa ture. Garuu gocha godhamaa ture sana keessatti anarra miti qamaatii gootii godhamu san Oromoo birootu mormaa ture malee isaan irraa jaalatanii ilaalaa turan. Sigalee wanta kana xiinxala keessa akka galchan barbaadaa goolabee jira. Baay'ee galatoomii Nasrii Kolfaadha. Abdii Geetaachootti dhiifama guddaa dhugaa rabbii. Haraabshir. Salaamu alaikum warahmatullah. Iluun kun jira bannaa. Akkam jirtu fayyaa keessanii? Salaam Abdii. Ayyee baga wal agarre. Hundumti keessanii nagaan koo sinaa qaqqabu uummata jaalala. Uummanni tiiktookii kun waa tokko qabatee jennaan biraan deebi'u sababa immoo isinittan hima keessattuu biyya arabaa kana keessatti tarii namoonni baay'een guyyaa hojiirra oolamaa galgala sa'aatii ishaa booda yeroo hojii fixu namni enjoy godha tiiktookiitti ol ba'e. Maaliin enjoy godhaa? Oduu wayyoo argate oduu sana fudhatee jechuudha. Abbaa miti gadi garagalcha jalqaba. Keessattuu immoo yoo carraa argate nama namni jaallatu. Nama biraa beekamtii wayii qabu yookaan nama namoonni itti siqeenya qaban wayii fayyadameetiyyuu gadi garagalchee haadha si bulleessa gaa. Bulleessee daboo waammatammoo jalqabalaa. Daboo waammatee egeleetu egelee na jalaa tuqee jedhee daboo waammatee waan fedhe haasa'eeti ijoollee abbaa daboon itti waamame sanaa innis immoo deeggaraa qaba waan ta'eef isaanii wal nyaatee gara gandaatti dhufee warra kaleessa waan gaarii nu hojjetee darbe warra kaleessa akka nuti afaan Oromoo dubbannu warra akka nuti har'a ittiin waan nuti har'a ittiin dhaadannu kana waraana kanas haa ta'u afaan Oromoo kanas haa ta'u maalu amantaa keenya kanas haa ta'u warra fidee nutti kenneeyyii suuraa isaanii piriinti godhee gadi baasee kibriitiidhaan laayivii irratti guba. Sun an akka yaada kootiitti akka wallaalummaa kootiitti warra dhaqee oduu sana irraa bitudha balleessaan. Tokko warra dhaqee irraa bitu. Lammaffaan immoo namni ganda sana keessaa bahee yeroo kana godhu namni argu beekaan ganda sana keessa jiru namittii sana qimmiiduu qaba ture. Yookiin gadi bee likkisiitti immoo qaba ture. Yoo sun ta'e namni sun afaan qabataa jechuudha. Yoo namtichi sun immoo callisee dhuguma dubbiin sun gandummaa qabdee jechuudha of keessaa. Maal jechuu barbaadeetanii? Sila barsiisaanis waa jechaa turanii waa'ee haadha manaatiin wal qabsiisee amaarree jechuudha nafxanyaan baristinaa bamisti qalleellam jetti. Nafxanyaadhaa warra isaatti buutee taanaan kilaashii fudhattee mana keetti sitti fixee deemti bakka. Waa tokko girgiriin hin jiru. Mana kee dhuftee adda keetti kala xiyyiitii fixee deemti. Wallaahi. Kan biraani an haadha manaa koo ilmoo koo namitti buutee jennaan asan biraan barbaachisu baay'ee. Haadha si gombisa xiyyiitiidha. Maaliif ilmoo kootiif hin jiraadhaan? Namni haadha manaa isaarratti namni ilmoo isaarratti waa dhiisu dayyuusa jedhama. Dayyuusa jechuun immoo amantaa Islaamaatiin nama jannata hin galle jechuudha. Ani immoo jannata galuun barbaada waan ta'eef nama haadha manaa koo tuqxe nama ilmoo koo tuqxe likkii siin itti himaa jechuudha. Sii galee yoo sana ta'e namni si kabaja amantaa kee irrattis kabajamtee jiraattaa jechuudha. Kan biraan rakkoon keenya inni guddaan ispeeshaalii sooshaal miidiyaa kanarra wanni jiru koomaleedha. Amma fakkeenyaaf yeroon siin jedhu ispeeshaalii karaa siyaasaa kanaan yoo fudhatte inni kaafaa'oo ta'e abaawoon koo fudhuu siin jedha. Badhaadhinni koo fudhuu siin jedha. Maal gochuudha ammas irratti fedhii walii kabajuu dadhabuudha. Amma maammii yoo shiroo barbaada ta'e ani immoo paastaa nyaadha. Ani maammii wal bukkee teenyee nyaachuu dandeenya. Kanaaf
amma kan baay'ee na gaddisiisu namni tokko waa balleesse jalqaba siyaasaan itti dhufama. Siyaasaan yoo dadhabame maatiidhaan itti deemama. Maatiidhaan itti dadhabame amantaadhaan karaa inni ittiin miira keessa galee jaalalanni hawaasa biraa qabu kabajanni hawaasa biraa qabu ittiin dhabsiisanii hin deemu yeroo baay'ee. Amma fakkeenyaaf an yoo waa balleesse gadi dhufanii ati badhaadhina ati badhaadhinaaf erbeeraaf ta'a kanaaf akkas taata siin jedhu an badhaadhina ta'uu qoyi eenyu na dhowwe amma milgan qabu nama badhaadhina ta'e itti fufuu maaltu na dhowwe no ways eeyyama sirraan fudhadhaani badhaadhina ta'uudhaaf ani akkan barbaade badhaadhina ta'e abiyyiin abdii koo aayidiyooloojii jirma kanatti dabaluudhaaf yaada jeneraalii dubbachaa jirra waan ta'eef dhimma nama singilirra waan hin taaneef yaaduma kee kanatti waan kana waan kaatee dhiifaa namoonni gurguddoos keessa jiru jaraan isaan irraa saamaa jira wanti jechuu barbaadu aayidiyooloojii amma dhufee jedhe tokkotu jira laali fakkeenyaaf jechuudha woboo qeeqxee jedhe achitti lubbuu kee balleessaa jedha gariimsii galee woboo qeeqxee jette bakka jirtu si balleessinaa jedha garuu mootummaan kun abbaa irreetii siin jedha qeequu ani mirkan qabu ilma oromooti waan ta'eef woboon kan oromooti yoo jedhee kan uumaa yoo ta'e jedhe namni tokko dhaaba kooti dhaaba oromooti jedhee bakka dogoggora qabutti dogoggorri qeequu sirrii miti jedhee qeequun dogoggora ananaa ajjeechisa mootummaa biyya bulchuun garuu abbaa irreetii naan jedha bara kun isa daljeesii jechuudha sariyaa hunduu kee qaqqaba yaa akhi ilaalcha akkamiitiin akka deemaa jirru waan itti qophiti. Ilaa dhaggeeffadhuuti. Ati amma fakkeenyaaf waan an nyaadhu waan an uffadhu anatu beeka. Sii galee waan an gochuu qaba anatu beeka. Abdii ati surree adii malee surree diimaan uffatinii surree gurraachaan uffatiin namni naan jettiin ajajuu hin dandeessu amma. Kana jechuun abbaa irreedhaa jechuudha ati bara. Abdii yoo barbaade maaliif simbiratti namanu? Simbira maaliifan simbiran deeggaroon maaliif fedhii koo na dhiibduan an waan barbaade deeggaruu nan danda'a nasrii waan barbaade deeggaruu danda'a maammii waan barbaade deeggaruu danda'a kana ni jaalladhu jechuun immoo tokkoffaa ambaagannannat no yookiin maal jedhama afaan oromootiin abbaa irrummaan immoo tokko faayidaa hin qabu dhaggeeffadhati yoo kan koo malee kanatti itti jirtu sirrii miti jetta taate namni si hordofu hin jiru. Laal bifuma siyaasaatiin illee baay'ee yeroo filannoon gahu bar yeroo mirchaa qisqasaa kaafaawwan maal jedhaa hawaasa kanaaf bishaanan galchaa manneen barnoota akkasiin ijaaraa sabaaf sablammootaaf kana godhaa hunduu akka namni itti isa jaallatu akka namni itti isa filatu iyyuu himata paartiin garaagaraa. Maaliif namni gaarummaa isaa ilaalee dhuguma paartiin kun kana naa godhaa laata jedhee akka inni isa filatuuf jechaadha. Ati yoo ammoo yaadaan nama asofsiistee nama amansiisuu hin dandeessu waan ani itti jiru kanarratti iyyuu akka nama jibbita akkamittiin ofitti na simachuu dandeessaati. Kanaaf ilaalchi amaarummaa nu keessaa ba'uu qaba. Dooktar Gammachuu Magarsaa dhuguma jedhanii boo Oromoo amaaromte turakkoodha baay'ee. Oromoon amaaromte kan koo malee namaan jetti waan namaa fedhii namaaf hin kabajju jechaadha. Kanaaf waan hin taane afaanii nama baasaniiti borimmoo yeroo hojii xumuranu laayivii irra gadi bahanii kabajaa namarraa fuudha jechaadha. Namoota gurguddoo jecha isaaniiti waan hin taane baasanii miira keessa galchanii walitti ijoollee wal jaallattu walitti bubuusu. Tarii nuti yeroo asirra jirru hordoftoota qabnu fayyadamnee jechuudha wallaahi akkee walitti maadeemuun barbaachisaadha. Asirratti nasriis haa ta'u maammees haa ta'u wallaahi halkan guutuu laayivii irra bulamee iluun kun illee jira jechuudha. Booranarraa namni yoo buqqa'e Arsiirraa namni yoo buqqa'e Wallaggarraa namni yoo buqqa'e wallaahi teenyee deeggarsa walitti qabaa bulle. Sun maaliin tokkoffaa hordoftoota qabnuuni. Lammaffaa jaalala walii qabnuuni. Osoo hordoftoonni kun hin jiraanne osoo waliin jaallanne osoo wal beekamtiin kun hin jiraanne deeggarsa miiliyoonotaan nuti ijoolleen Jimmaa qofti wal gurmuumnee guyyaa lama gidduutti maammeen quba qaba qarshii 700 siqu deeggarsa geessine ustaaz Raayyaatti kennineerra. Darbee uummata Wallaggaatiif gara miiliyoona 2 olii walitti qabnee geessinee jira. Isinis gootaniittu kan nuti goone karaa sooshaal miidiyaa kanaan kana balleessuu barbaadde jechaadha. Sagateen kunneen akka waan gandi wayii bakka sii buufate jechaadha. Maal godhan tiktookiin nasrii balleessan kan kollee na jalaa bade. Amma gara fuulduraatti yoo rakkoo wayii uumame haala kamiin ishi deeggarsa kana gochuu dandeenya? Haala kamiin Oromoo kana waa gochuu dandeenya? Jarana hordoftoota qabnu kanatti fayyadamnee hordoftoonni kun ikkoo manatti wanni isaan nuu godhan tokkollee hin jiru bara. Talii akka Oromootti yoo waa wayii uumame rakkoo Oromoo wayii irra gahe birrii tokko haa taatu birrii 2 haa taatu mokoroonii kiiloo tokko haa taatu nama qeef qabeenya isaarraa buqqa'e geessinee yoo nyaachisne geeffamee yoo kennameef faayidaadha malee miidhaa miti. Garuu halkan irriiba dhabee daataa ofii gubee maammee nasriin ana sirra teenye kan goonu Oromummaadhumaaf malee waan biraatiif miti. Kanaaf
warratti duraa jirra isa Oromoo cabsu isa Oromoo arrabsu namni riippoortii godhin jiru tiiktookii kootiif kan Nasrii kan Iluu irratti ijaaramtee garee keessa geeffattee gubaa jirta. Kuni tokkoffaa sammuu keetu qulqulluu miti. Lammaffaa siyaasuma hin beektu. Namni siyaasa beeku siyaasaan dubbatee si amansiiseeti kan inni ofitti si butuu danda'u. Boodarra waa jedha. Amma warri dabaree Iluun faa itti afufanii galatoon. Hayyee abdi ulfaadhu galatoomi. Hayyee badhaasaa dura Iluutu jira. Iluudha. Iluu itti gubu. Rama mena dura. Akkasii. Hayyee sorry. Illu na tole lala. Illu kun nama narra guddaa dilaki illu dabarsee jira haasa illu hoyi. Itti fufi waa dalagaa rakkoon qabu. Hayyee tuufi obboleessa kee badhaasaa. Egaa nutis numa haasofnaaf haasofna malee haasoo nu dura fite Oromummaa fi namoonni dura haasoo nuti fitanii reefu gizeen taa'ee silaalu dhiirumaan meequn mi'a jaartiitii fi mi'a ilmoo kanallee beeku nasri kanaan dhiifama gaafachuu jechuun deemaa jeetiin jala kana aaree dhiiruu nana qamoon naqu jeetiin ergadde galatoomina deeyte wallahi TikTok kana gubbaa namni akka mucaasanii obsa qabu rabbiin hin agarsiifne haleessa akka carraa ta'e laalaan ture jechuudha. Dhiiroo namoonni ilmoo mucaa kanaatii fi jaartii kana akka jalatti arrabsan kun TikTokiin guddifachuu jira moo maali jee akka laaleetiin heera daqiiqa meeqaa laalee garuma keessaa gisee namni akkasii nama arrabsu gubadhee bikka dalagaatiin jira. Aboo haanuma goloochaatiin ture akka carraa ta'e kaayiroo kanaan jira. Giseen ganda gad dhufu mashaakiluma biraatiin seenee duraan isaanumaan arrabsu qe'ee warra mucaa san arrabsu qe'ee mucaa san dhiifama gaafachuu qabdi Oromoon wallahi laazim. Miira keessa takkaa namni kun mucaan kun takkaa waan takka hin dubbanne namnummaan bara Nasrii maaree dhiifama gaafachuu qaba jiru hanqa maduraa mucaan kun mee gufuu takka gubatee gufuu takkatti hin guban garuu obsa fitachiisa mucaa kana anuu obsaan fitadhe Oromoon dhiifama gaafachuu qabdi dhiifama akka nama tokko akka ilma Oromoo tokkotti illee namni arrabsa yoo Oromoo ta'e akka nama sanii bu'ee mucaa san dhiifama gaafachuu barbaada. Warroonni immoo nama kanaa arrabsan kootaan arrabsaa nuti iffisnii qabnee jirra yeroo feetanii nu arrabsaa nama kanaa kanan tukuna nama Oromummaa irratti ejjennoo guddoo qabu nama waan gargaarsaa fi wanti sabaa dhufe wantoota isa irratti hojjetu hamilee itti godhaa malee namoota kanaan arrabsinaa namoota akka keenyaa kana kootaan arrabsaa yeroo feetanitti bikka isaanii kootaan arrabsaa tanaan jaa galatoomaan qarmaan dubbachuuf adhagaa idilaa dubbii fixan nu duratti obboleeyye keenya. Tarmaan jaa galatoo macarraa nama biraatiif kan galatoo badhaasaa ulfaadhu. Iluu. Wanne ana assalamu alaikum. Namatti qabameetu jira. Waalaikum salaam. Haasa'uu danda'a kuni guddaadha yoo dhiifama naa godhaatti waa'ee tiktookii waa'ee naasirfaa fi waa'ee lolaatu qe'ee darba bitadhaa jechuudha. Waa'ee naasir yoo dubbanne wallahi naannoo kennaa dhufee fi miti. Nama tasgabbaa waa hedduu baatee deemu tiktookii kanarratti feesbuuk irratti beekaa tiktook irratti illee walumaan kun amma diinfaa hundi walumaan jirre jechuu aga faamilii arrabsanii waan darbeen arrabsanii jechuu waa baay'ee baatee deema yeroo tokko faa akkami koo'in isarraa waa baradhaayu akkami obsee osuma akkan arrabsan dhaabbatee halkanii guyyaa Oromoo tana bakka rakkatti bira dhaabbatee qarqaara jedha wallahi dhugaa siin jedha anummaanuu as taa'ee Ameerikaa jechuudha. Isarraa fakkeenya fudhu isinirraa fakkeenya fudhu isiniin jedha Muhammadiin fa'aa isin fakkeenya jabaadhaa isiniin jedha siigalee maaliif waa baay'ee baatee deema jechuudha. Innaa irratti duulamuun qabu ana waan balleessallee waan agarre kanaaf dhiifama ka jennu kuni dhiifamni gaafatamullee hin jiru inni balleessin jiru inni biraa waa'ee naannoo tokko osoo hin taane inni waa'ee Oromoo guutuu dubbata. Ijoolleen naannoo kennaallee kan arrabsantu jira. Miidhaginaa jechuudha. Walumaa galatti aarii qabu waan waggaa 4-5 walitti qabatee gadi bahee ofirraa baasee jechuu kan akkasi fudhadhaa bira darbaati. TikTok irraa kalolaa kanatti deebi'a asii galee. Ani yeroo tokko na ajaa'ibsiisa jechuudha. Wallagga Arsii Jimma Harargee jedhanii walitti duulan kun Oromoon kun 11 eegataa ani maal goona waliin jiraanna adda addatti lollaa jechuudha. Kan akkasi 11 jechuudha. Ani tokkomaan beeku Oromoo. Inumaa yooma gaffifinnee Boorana barreentu nuti warra barreentuuti warra Booranaati jennee akkasitti duullaa jechuudha. Inni kun sirrii miti. Wallaa dhugaa hedduu takka nama ajaa'ibsiiftan TikTokii kanarratti jechuudha. Ani hin beeku Wallagga Arsii yoo arrabse ufuma arrabsee jechuudha. Arsii Wallagga yoo arrabse illee ufuma arrabse. Wanti takka garaagarummaa jaalmaroo arrabsitee jooriin arrabsitee garaagarummaan takka hin jiru. Hunduu takkuma jechuudha. Oromoo qabsaanii Oromoo fi waa godhaa turanii aarsaa kabalaa turaniidha jechuudha. Kun illee bosona keessa jira jechuudha. Kanaaf waan kanneen keessaa baanu namni isin kolfa hedduu takka wallaahi. Sooshaal miidiyaa jiru kanneen akka Tiwiitarii, Feesbuukii, Snaapchaatiin, Instagiraamii keessa TikTokii kanarratti ganda maraatummaa jedhaa jira Oromoon taa'ee bakka jiru mara.
kuni ganda ummata mataan itti shak jedhee fayyaa hin qabne jedhan wallaa dhugaa isin hin jedhu duraan bareeda ture jechuun mammaffaan beekanii namni wal dhagaa mamma dhufe yoo waa jedhu namni hin dhagaa nasriin jennu yoo jennu namni martuu wal dhagaa kutaan barbaadanii jimmaan bira dhaqee yookiin harargee bira dhaqee waa jedha anaayyuu na dhagaan jechuudha amma namni martuu wal qixa mataan shak jedhe ka garsirra ooluuf laayif irra oolu warri nagaan ganda keessa taa'u takka dhufu isaan nurra wayyachu warra sirra oolu kunniin sirrii hin jiru mataa keenna yoo sirreessine inni jijjiiramnaa jechuu yookaan ammoo nama arrabsu hin jijjiirame warri koomintii kana jala barreessaa oolulle jijjiirame nagaa ta'e nagaa naabuu gana walirratti duulle waan torbaan tokkoof iyyinu wallaggaa fi arsii yookiin jimmaa fi harargee jenne bakka takka wal fiddu hin jiru